maal milkoon maaltu nuuf hin xumuramini maal xumuran katti deemaa jirru maal kana kana hundaa'u gadi faginaan haala Oromiyaa fi naannoodhaa fi gaafa Afrikaa walumaa galatti gaa hundaa'u laaluudhaan waan irra geenya qabnaa jechuudha. Sanis ibsaa keessatti tottooneeti jirra. Maaliif hoggana waliin jiru kan wal qabatee kaleessaas mariidhaan waan silaa akka dhaabaatti murteeffatee biyya seene kana ammallee isa gidduutti waa uumuu barbaadan. Gama biraatiin Oromoon dhaabootiin siyaasaa Oromootu ka jiru walitti deebuu qaba. Tokko ta'uu qaba jaa. Isa jiru kana maaliif adda baasuu barbaadan isuma waliin jiru kanaawu? Jettee walaaltu kooni warreen Madiina keenya ta'anii kanarraa madda. Nuti ejjannaan qabannee dhufne namni tokko yeroo tokkotti karaa lama deemu karuma tokko deema. Karaa murteeffannee dhufne karaa nagayaati. Isuma qabannee deemaa jirra hundi keenyaa malee abaluu nagayaa qabate abaluu bololla qabate wanni jedhamu jiru. Akka dhaabaatti hojjenna akka nama tokkotti hin hojjennu akka dhaabaatti hojjenna. Akka dhaabaatti karaan tokkichi murteeffannee dhufne karaa nagayaati. Karuma nagayaa san qabannee wal dhuunfannee wal ajajnee waliif ajajamnee hojjennee wal hojjechiisnee as geenye ammallee sanuma jira fuulallee durallee sanumatti fufu. Kan waraana bilisummaa Oromoodhaa waan laalu waraanni keenya ajaja dhaabaa jala jirra. Yeroo adda addaattis waltajjii adda addaattis ibsaa turre. Waraanni ajaja dhaabaa jala hin jirre ka qajeelfama dhaabaatiin hin bulle waraana keenya miti. Warreen akkasiin maqaa adda bilisummaa Oromoodhaatiin deemanii halkan dukkana golgaa godhatanii olii gad deemaniitiin waa balleessan nuun walitti hidhuun barbaachisaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusa qaba, sirna qaba, leenjii gahaa qaba, heera qaba, seera saniin hojjeta, saniin bula. Aga ammaatti humni keenya kan nuti ajajatti dabarsine waliigaltee kana keessatti kana wanni isin godhuu qabdan, wanni isin hojjechuu qabdan ammarraa eegalee kana jennee nuti ajajatti dabarsine kan ajaja san fudhachuu didee akka biraa ta'e hin jiru jechuudha. Kun ammoo maalirraa yeroo waan tokko hojjettu akka wanni san qulqulloominaan galman geenye gufatu warra barbaaduutu yeroo hunda waan akkasii qilleensa akkasiisan hawaasa keenya gidduu oofa. Maali uummata kana hamilee cabsuu abdii dhorku arra uummanni keenya loleessi waa hedduus arge du'ee biyyarraa godaane hidhame saamame arra lola waan jogurraan dhagoon fedhu uummanni Oromoo lulleen sanuma maaliif waan deeggarsa uummataa hin qabne tokko qabadheetiin deematanii ni milkooyta milkooytu saniif warreen ammoo hamilee uummataa cabsuudhaaf yeroo hunda beekaa ajandaa garaagaraa qopheessanii yeroo hunda uummata Oromoo hamilee ittiin cabsuudhaaf hoggana keessa waan akkasii jira. Waraana bilisummaa Oromootii fi hoggana jidduutti kanaatu jira. Guyyarraa guyyatti hamilee uummataa cabsuudhaaf karoorfatanii isaan uummata Oromoo kan wal qabatee nagee argate kanatti gammadee waliigaltee ta'e kanatti gammadee waliigalteen kun nu qofaa miti. Uummata Oromoo guutuu gammachiise. Uummata Itoophiyaa guutuu gammachiise. Namni lolan fedhu. Uummannis guutuutti lolan fedhu. Maaliif lolan feene? Ni beeyna. Addi bilisummaa Oromoo illee kaleessa 1992 ka Awurooppaatti yeroo dhiibamee ba'uusanitti filmaata biraa dhabeetti qawwee fuudhe malee nagaya wanni nagaya caalu hin jiru. Biyya takka keessatti nagaya yaada kee ibsattee yaada keessa yoo yaadni keessan deeggarsa argate ni injifatta. Yaadni keessa yoo deeggarsa uummataa qabe ni qofta. Qoftoo maali? Waan addaati addunyaa akkasii bula. Yoo mo'amtes yoo mootes inni mo'ame baga moote isa mo'eessan harka fuudheetiin jabaadhu si wajjin hin jira
mootummaas waliin jaarraa biyya tana keessa waliin jiraanna waan dandeenyu waliin hojjenna jee akka biyyoota guddataniitiin biyyoota faranjii sanitti maaltu deemu nama dhorka hin jiru wanti akka nama dhorku danda'u. Numaan moo haqa faami waamuus dandeessa yoo mo'amtes bar dachiin tun lama taateetiin samiin hin baqaytu bar ati biyya tanarra jiraatta ilma biyyaati. Akka ilma biyyaa tokkotti jireenya silaa ilmi namaa tokko jiraachuu qabu biyyi tun biyyateeti mirga qabaattee mirga uumamaa san qabaattee nagaan bobbaattee nagaan galuu dandeessa. Arra mo'amtummoo birumoota kanatti amanadde bilisummaa Oromoo. Akkasumatti wal dhuunfannee karaa tokkichi qabnu karaa nagaa kana jennee akka dhaabaatti wal dhuunfannee dhufne malee kun karaa lolaa kun asiin yeroo tokkotti waa lama kajeeluunii fi waa lama ta'uun illee hin danda'amu jechuudha. Warra immoo kana tolchuu barbaadutu jira uumuu barbaadutu jira karaa kamiini ummata kana hamilee cabsana keessa alaan wanni irraa hamilee ittiin nama cabsan gaa guute teknooloojiidhaatu fide baraatu fide wooma xiqqoo takka fuutee waan hin ta'in achi keessa torbaan tokko hanga waan sana adda baafatu uummanni maal ta'a ittiin shororkaa ittiin jeeqama waan hojjetu dhiiseetiin telefoona qabateetiin fiiga wanni kun dhugamuu dhara jechuudhaatti hojii isaa dhiisee garte kun isaaniif warra hojii ta'ee yeroo hunda kanumaan deemutu jira jechuudha. Kana uummanni Oromoo dammaqaan hubannaan fageessee yaaduudhaan wal mari'atuudhaan wanni kun maddisaa eessa ta'e jechuu qofaa miti. Sooshaal miidiyaa kanarra wanni tokko maxxanfamu qofaa miti. Eessarraa maxxanfame eenyu duuba jira warri kan hojjetu immoo eenyu faadha gartuu akkami kan adda baafatee hubatee wanni na baasu dhugaan eessa jirti. Dhugaatu nama amansiisa. Uummata tokko haa bulchuu danda'u humna osoo hin tahin dhugaatu bulcha. Har'a uummanni Oromoo kana hubatee jira. Akka umriitti nama bulchuu hin dandeenye akka dhugaan nama bulchuu danda'u illee uummata adda baafate. Qeeroon kana hubatee jira. Kanaaf kun nama boonsa hunda keenya hoo boonsa. Uummata akkasitti gabrummaa horgufatee naagee hiyyee lafaa ka'e wanni duubatti deebisuu danda'u hin jiru. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoo illeen waan kaleessa murteeffate sanarraa gamaa gamana osoo hin jenne irrattis hojjetaa jira. Fuuldurri keenya illee isuma tokkichaa kanarra ceccinee karaa nagayaatiin uummata keenya wajji dhaabbannee waan silaatii deemnu san furmaata dhumaa sanarra gahuudha malee wanni jidduu kanatti nu dhaabulleen hin jiru wanni irraa nu dabsulleen hin jiru. Haa waliin hojjennu immoo mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi federaalaa waliin hojjenna. Kophaa keenyan hojjenna. Wanta hunda haa hojjennus halkan dukkana keessaa mi ka hojjennu guyyaa ka hojjennu. Ka keessatti hojjennus uummata keessatti. Waan ta'us wal mari'achaa as geenye jechaa waan nu dhibees teenyee mari'anna. Marii keenya ka jalqabaa ka walii galte keessatti illee maali? Hundi keenya ilmaan Oromoodhaati karraan naangoo harkaa qabu. Muummichi ministeera biyyattii illeen Oromoo. Kanaaf har'a dhugaan eessa jirti? Waan dhugaa jiru san irratti gamaa gamana jenneetiin gartee dhugaa jiru dho'isuus hin dandeenyu waan jirullee ifa goonee walitti himnee wal mari'achaa waa hojjechuu jenne jalqabaas ka waliin mari'anne yeroo waan kanatti dhufnuu fi gartee biyyattii tana dhufnullee wahuma fedheewu ta'u immoo ka jenne kadhumaa ilmaan Oromoodhaa qawwee walitti deebisuu hin qabanidha karra deemu. Rakkoon fedhee haadha laatu mariidhaan fura. Ammaan booda akka amma duratti ilmaan Oromoodhaa wal afaan deebisaniitiin bara meeqa dhiiga wal dhangalaasan san seenaa ta'ee hafuu qabaadha. Kamitti irra geessa. Addi bilisummaa Oromoo ammallee sanuma qaba. Sanirraan socho'u. Wanni fedhe yoo dhalate waltajjiidhaatti walitti dhufnee wal barbaannee teenyee haasa'uudha. Kanaatti akkasii ta'e kana kanarraa maal wanni nuti goonu jennee mari'annee akkasitti xumurachuu jechuudha. Yoo wanta hafee jira jettan dhaamsa nuu dabarsitan barbaade asumaan dhaamsa kana wajjiniin wanti nani jechuu barbaadu alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana uummanni hin jaalataa miseensa dhaaba kanaa qofa osoo hin ta'in deeggartoonni illee akkasuma Oromoon sadarkaa adda addaatti mana isaatiitti uffatallee godhatee waan adda addaatiin harkatti agarra. Yeroo tokko tokko sooshaal miidiyaa kanaan maalan argaan akka gaazexeessatti akka nama tokkootti akka Oromoo tokkootti alaabaa kana uffatanii yeroo namoota nama arrabsantu jiru.
namoota personality namaa siyaasa ejjennoo siyaasaa sana qofa odoo hin ta'in personality namaa dhuunfaadhaan jechuudha jaarmiyaa ta'uu danda'a murna tokko ta'uu danda'a hawaasa tokko ta'uu danda'a amantii tokko ta'uu danda'a namoota alaabaa kana uffatanii nama arrabsaa jirantu jiru kun ifaadha. Egaa namni Oromoon taane tokko Oromumtuu namni hubannaa gahaa hin qabne tokko yoo alaabaa kana uffadhee ani omaayyuu miseensa dhaaba kanaatis ta'uu baadhee deeggaraa dhaaba kanaatis ta'uu baadhee garuu alaabaa kana uffadhee nama arrabsa ta'ee hawaasa ta'e wayii arrabsa ta'ee jaarmiyaa ta'e wayii arrabsa ta'ee abaawutu nama arrabsaa jechuu danda'a namni abaawutu kana godhaa namaan jechuu danda'a. Dhaabni kanarratti hubannoon akka namni qabaatuuf egaa nama alaabaa uffate hunda miseensa dhaabaa jechuun hin danda'amu hubannoon namni akka qabaachuu qabu adda bilisummaa Oromoo isin keessumaa'uu hooggansa dhaaba kanaati namatti himuu qabnaa yookaan kana ta'uutu qaba wanti jettan yoo jiraate wanta hafe jettan immoo yoo jiraate ani gaafii kiyya asirratti umureera wanta daawwattoota televezyiinii ONN qophii keenya gaaddisa dhugaa karaa ONN tamsa'aa jira sagalee bilisummaa Oromoo irranis wanti kun darbaa wanti hafe jettan yoo jiraate akka dubbistan Ayyee bayyade wanni mul'atu maal seeta yeroo abaar Oromoo maal jetti mallaa mirgaatu mallaa bitaa mataa jira yeroo abaar inni lammaffaa wali bara lolaa kijibaa wal lolaa jira. Social media nama maal jennee olaallu yoo dhugumatti ati sirnaan dhimma itti baate waan gaariidha addunyaatu akka ganda tokkotti ta'e odeessaa argatta haala yerootti shaffisaa hordofta gaariidha. Akkasuma balaan inni qabu immoo warreen si diiguu barbaadan waan ati qabdu san qabataniitiin maqaa dhaaba kanaa balleessuudhaa fi alaabaa sanillee akka namni jibbuu fi waan akkasii hojjetu jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodha miseensi isaa yoo akkasitti alaabaa isaa uffatee akka nama arrabse naamusa deeggaraadha jee akkamitti nama kana deeggaraa kiyya akkam miseensa kiyya akkasii namni si taajjaba san fakkeessuudhaaf warri akkasii waan akkasii hojjeta. Kan ammoo uummanni keenya fageessee beekuu qaba hubannaa gahaa qabaachuu qaba warri akkasiisan abaa'ollee bakka bu'u alaabaa saniin waan akkasii hojjechuulleen isaanuma xiqqeessa isaanuma salphisa jennee ilaallaa jechuudha. Garuu Oromoon akka waliigalaatti waan akkasiisan beekuu qaba addi bilisummaa Oromoo miseensa deeggaraan isaa alaabuma sanuu qabatee alaabaan san ulfina qabdi gootota meeqaatti wareegame saniin waan arrabsoodhaatii fi waan xiqqeenya waan akka namaattu nama arrabsinaan sadarkaa duraattu ifiifuu nama xiqqaa nama gadi galoo nama ofirratti abdii hin qabnee fi amantiis hin qabnee fi gadi galoodhaatiitu arrabaan deema. Kanaaf warra akkasiisan uummata Oromoon akka waliigalaatti fi beekuu qaba san dhaaba kanallee bakka bu'uu jechuudha. Katti aanu kanneen carraa kanaan ibsachuu barbaadu haala amma jirru keessatti addi bilisummaa Oromoodhaa qaabsoo hidhannoodhaa dhiisee qaabsoo yookaan lagatee qaabsoo kara nagayaatiin ummata kiyya wahitti baasaa jechuudhaan murteeffatuun waan jabaadha murtii guddaa murtii kana immoo kan inni keessatti hojjetu ummata isaa keessatti ummata keenyarraa maaltu ammaan tanatti eeggama qaabsoo hidhannoo irra bar qaabsoo kara nagayaatiitu irra jabdu irrallee ulfaattu naamusa barbaachisaa obsa barbaachisaa fageessanii yaaduudha barbaachisaa jechuudha yeroo hojii kara nagayaatiin waa hojjennu kana diina hedduu qabna ka jijjiirama kana hin barbaanne hedduutu jira kun dhaqeetiin waan nuti itti milkaa'uudhaaf ummataa wajjin hojjennu kana keessa waan garagaraa fakkaatee waliin dha'ee ummata kana akka tokkummaansaa jabaatee fuulduratti hin tarkaanfanne kaaniif kaan jidduutti gartee soba gallakkiseetiin ummata keenya gaa hamilee cabsuudhaaf akka inni abdii kutatu taasisuudhaaf yeroo yerootti warra taa'ee kanuma
pilaanuma kana baasaa oolu jira karoora kana baasuutu jira kana ummanni keenya mirgaa bitaadhaan beekee akkuma olittis tuqe fageessee yaaduudhaan garam deemaa jirra kara nagaa qabannee deemaa jirra kanaaf immoo wanni nu barbaachisu maali ifirratti abdiidha barbaachisa walirratti abdii barbaachisa amantiidha barbaachisa walirratti amanuudha barbaachisa addi bilisummaa Oromoodhaa ummanni Oromoodhaa amanee waliin jiraachuu qaba waliin hojjechuu qaba ummanni dhaabni kulleen akkasumatti kan lammaffaa inni itti aanu bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi addi bilisummaa Oromoodhaa akkuma waliigaltee kan uumanitti wal amananii waliin hojjechuu qaban wal amantiin waan guddaa tabaamti isaanis ilmaan Oromoo ilmaan Oromooti wal shakkuun qabu maalirraa wal shakkin nagaan qabsoonee nagin nagaa akeeka kiyya ummata kiyyatti karaa nagaatiin ibsachuu isaanis ibsatanii hojjechuu kanuma wanni addaan jiru arra biyya kana keessa seenna jennee fakkeessinee waliin dhooynee sobnee bolola aangootiif jecha bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa asuma keessa teenyee abaaraa waan hin taane hojjechaa miseensi keenyalleen deeggaraan keenyalleen waan akkasiisan keessallee hin turre ammallee hin jiraatu fuuldurallee hin jiraatu kanaaf ifirratti amantii qabna akka dhaabaatti illee jechuudha nagaya jennaan nagaya qulqulloominaan waliin hojjennaa ummata keenyaa fi biyyaa fi ka hojjennu ifirratti amantii qabna ummata keenya irratti illee amantiis qabna nulleen akka bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi akka adda bilisummaa Oromootti wal amantiin kun daran jabaachuu qaba qilleensi nu seenuu hin qabu mataa namni waliin nu dhawuu hin qabu waan sobaatiin warra walitti bu'u osoo hin taane warra wal mari'atee hundi keenya ilmaan Oromoodhaati ka dhaabbanneefis biyyaa fi uummataa fi waan ta'eef odeessa wal jijjiirrataa waan guyyaa guyyaatti illee walumaan waan tola walumaan jabeeffataa waan hammaate immoo akkamitti nu jalaa bade jennee wal mari'achaa waliin hojjenne walitti bahuu dandeenya biyyattii kanallee nagaa godhuu dandeenya abdii uummanni nurraa qabu kanallee galmaan gahuu dandeenya isuma kanaan dhaamaa fayyaa ta'a. Ayyee ittaana hayyaduree adda bilisummaa Oromoo jaal Araarsoo Biqilaa maqaa hordoftoota qophii gaaddisa dhugaa sagalee bilisummaa Oromoo guddiseen isin galateeffadha galatooma. Ayyee fayyaa. Galatooma fayyaa ta'a. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya guyyaa har'aaf qabannee dhihaanne kanumaan goolabamee jira. Nu faana buutanii waan nu hordoftaniif galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa keenya gara birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.